jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii horomtittiitu ashamaa isiniin jedheera akkam fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu galata waaqayyoon nagaa kooti iddoon jirutti nagaan korraa afaadhaan isiniin jedha nagaa waaqayyo iddoo isin jirtanutti isiniif habaayyotu isiniin jechuu jaalladha hordoftoota kuwaan nagaa kooti isinis akkasiin nagaa taatan abdiif amantii guutuun qaba har'ammoo gara keessan dhufeen jiran isiniin jedha bakka beeku har'a gammachuu addaan qaba gammachuu koo kana akkuma isin dhingidinaa wajjin gadditan immoo maafan gammachuu koo isaaniin dhageessisu yeroo gaddinaa wajjin gaddaniiru kan jedhu natti dhaga'ame viidiyoo isiniif maruutiin jiran isiniin jedha hordoftoota koo hawwi maal gammaddee maal fiddee dhufte har'ammoo yoonaan jettanii har'a kan fidee dhufee hordoftoota koo gaddeen ture baay'ee tokko bakka amman dubbadhu kanaan olitti gaddeen ture jechuudha ni beektu yeroo tokko waan tokko karoorsitanii yeroo fashalaa'u fiixaan bahinsa yeroo dhabu baay'ee tokko nama gaddisiisaa sanarraa kan ka'e baay'ee tokkoon gaddeen isiniin jedha har'ammoo galata waaqayyoo gammadeen dhufe isiniin jedha egaa dhibbaa dhibbatti ta'uu didiyyuu waan gammachuu waan hin dhaggeedha maafan dheengaddanaa wajjin hin gaddanii har'ammoo gammachuu koo maaliifan isiniif naroodhe gara keessanitti dhufeen jira innis maali yoonaan jettanii viidiyoo koo an postataa ture jala galtanii warri ilaaltan jirtanii warri ilaalles immoo irra galaalaan isiniin jedha baay'ee gaddeen ture egaa maallaqa kootu na jalaa badee baatii 8 kan hin dalagee walirra buufataa dhufee na jalaa hiriyaan koo fuutee sokkitee nam tokko yoo amantanii yoo garaa kooti jettanu namni akkuma macaafni qulqulluun jedhu nama jaalladhaa malee nyaamanii na akkuma jedhu garuu immoo nuti xiqqoo si dogoggora qabna beektanii baqa nama tokko irratti of ganne yeroo jira miti baqa jaalala addaatu dhufa yeroo nama wajjin hin jiraatanu kanarraan kan ka'e manuma tokko keessa waan jirruuf maallaqallee iddoo tokko waan kaannuudha gorkumaayyuu hin shakkini namiti jedha jechuudha egaa kan kana nama goosisu namni dogoggora beektanii namni dogoggoru jedhu anillee dogoggoruu danda'a kanaaf iyyuu jennaan na jalaa badeera baay'een gaddee nan gala biyyatti jedhe karoorseen ture kanaaf jennaan san duraan hojjetaa ture wayirra ulfadhe isa kana immoo bakka amma galuun qabaa harkatti qabachuun qabaa kan jedhu yaadee walirraan buusaa ture akkuma immoo carraa ta'ee na jalaa badee na jalaa fuutee sukkutee baay'een gaddee baay'ee tokko bu'aan ture baay'ee gaddaan ture bakka abdii kutee waaqayyo immoo abbaa keessaati waan ta'eedhaaf haqqiin koo ammayyuu nana mana waaqayyoon akkasiin shakkii jechuun shakkite yookaan immoo duubatti deebitee hin kennuuf jette gara duubatti hin deebine waaqayyo haqqii namaati kan itti dabqe malee kan itti hin dabqine nyaachuun waaqayyoon yemmuu waan ta'edha egaa waaqayyo gammachuu koo fiixaan akka naaf baasu abdii amantii guutuun qaba hiriyoota siinaan dubbachuu dhiisanii turanii hin sodaatanii kaa isiidhaa wajjiniin waan walitti dhufeenya qabanu natti fakkaata wal barsiifteetti hiriyaasii wajjiniin kanaan dura egaa ergii kun na jalaa badee immoo voisii koollee ergee fi naan dhaggeeffatanii na jalaa callisanii calliin jedhe gargaara waaqayyo dheedheeta kanaaf iyyuu jennaan amma immoo fedha isaaniitiin eeyyama isaaniitiin eeyyamanii naan dubbatanii jiranii egaa isheenillee maqaa koo hin balleessinii footoo koo sin laxxafin miidiyaa irratti ansiifan deebisa akkaawuntii kennaaf ergii jetteetti jedhanii natti himanii egaa gammachuun koo kunii akka inni fiixaan naaf ba'u na barbaachisa isin waaqayyoon naaf kadhachuun musliimnis daa'ii naaf godha kiristaanis waaqayyoon naaf godhaan isin jedha tokko malee yunnatiin qabu nama gargaara waaqayyoon kanaaf iyyuunaan isin immoo naaf kadhadhaa isin jedha warri na wajjin gaddaa turtan miseejii naaf koomentii naaf barreessaa turtanii
egaa galatoomaa jechuun jaalladha. Dhukkubbiin inni keessa kooti dhukkubbii isin kan keessan ta'ee anaaf dhukkubsataa turtanii naaf yaadaa turtanii galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee isaan isin galateeffadha. Dabalee immoo ganaa warri maatii naaf hin taane feemisiin taaneen yeroo dhiyoodha miidiyaa irratti ba'uun kan koo kanaafiyyuu subscribe like share godhaati ana obboleettii keessan hawwii jajjabeessaan isiniin jedha. Warri illee ganaa hin bananne warreen kaane malee Oromoo keenya baay'een shamarroonni kan miidiyaa irratti illee argaman akka warra kaaniin jiraanu banadhaan isiniin jedha. Wal qabannee ol kaana wal qabannee guddannaa numatu wal guddisa iddoo guddaadhaan numatu wal gaan isiniin jedha. Hordoftoota koo timirtii akka inni nuuf ta'udha barumsa akka inni nuuf ta'u warra biraa haa ilaallu isiniin jedha. Maafan kana dubbadhe isin kakaasuudhaafanii wajjiniin guddanna jechuudhaafanii anillee ammallee waan hin argin qabu ganaa reefuun jammara. Kan turre ergiin jalqabe jalaawamoo ji'a tokko waan akkasiiti. Kanaafiyyuu isinillee jalqabaan isiniin jedha. Hordoftoota koo sabni keenya wal guddisuutti beekaa wal guddifnuun isiniin jedha. Sarpiraayizii koo har'aa immoo kana fakkaatan isiniin jedha. Hordoftoota koo gammachuun koo fiixaan akka inni naaf ba'u waaqayyoon naaf kadhaa daraan isiniin jedha. Warri na wajjiniin gadda koo naaf gaddaa turtanii amma immoo gammachuu koo isan gammadee na wajjin gammadaa isa kana isinitti himuudhaafanii viidiyoo isiniif maruutti jiraan isiniin jedha. Hordoftoota koo isiniin jaalladha. Ammallee warri viidiyoo koo argitanii utuu subscribe like godhin darbitanu jaalala waaqayyootiin isiniin gaafadha. Ammas subscribe like naaf godhaan isiniin jedha. Hordoftoota koo na jajjabeessa. Gara fuulduraatti waan baay'ee yaadeera. Mudannoo na mudate illee isiniif share gochuu jireenya koo amma kana ga'e keessatti waan na mudate hundumaa isiniif ibsuudhaaf waan isiniif illee timirtii ta'u isiniif dabarsuudhaaf nama koraan isiniin jedha. Egaa atoo xiqqishuudhaan maal dabarsite hawwii jechuu dandeessu. Egaa xiqqishuu ta'uun ilaallatu kana isiniin jedha. Hordoftoota koo isiniin jaalladha isiniin kabajama isiniin kabaja gammachuu baay'achuurraan kan ka'e bakka dubbachuun harkaa badee jiran isiniin jedha. Hordoftoota koo turtii gaarii naaf qabaadha. Hordoftoota koo isiniin jaalladha baay'isee onneedhuma kooraan isiniin jedha. Nageetti isiniif ammara yaada biraasi isan dhingidde dubbadhe irratti. Egaa gammachuun koo kun fiixaan akkanaaf ba'uuf waaqayyoon naaf kadhachuu keessan na barbaachisa na gargaara waan ta'eedhaaf akkasii hordoftoota koo nageetti.